السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكم جرتو كبجمتو توردفتوتا ميديا فجر الإسلام ودويا ويا هرقا بني ولتدي بن الجرة أنقاس تيسا خيسر رشي صادقي أما بلنا ودوتي إن شاء الله مفانا ترانا في الراكينيا كان خبجاتي تقفارتي سببوتا ميديا فجر الإسلام بنميف كولين الالوتانا سببا ميديا فجر الإسلام بنميف تقفارتي أكما بيكم بيكينيا واللقام بيا كفرين كيستي دقاقي دكني واللالما إتي أوفيسي ميديا بري إسلام ما واللقا دكانا كان إراسا قداف بيا واللقا مسلم بيا واللقا مسلماني كبدي أرقسي سوداف كان هندايدام لما فارتي سينا بيا كينيا في عالمان بيا كينيا كان روكتني تراني فجرانس باسي قوتي قراتي بيا انقهوداف كان هندايدام لما فارتي غافي أمت بيا برا كانتي إسلام ما واللقا كيسا نجرا جدوف ديبي كنوداف أكا هنداي تونسنو بدان دام ساكينيا كان خبجاتيم إتيان سودان hooggantoonni miidiyachaa amiirrii yookaan hoogganaan olaanaan Mubaarak Sheekh Abdul Qaadir itti aanaan isaa Huseen Khadiriidhaam akkasumatti hayyootii miidiyachaa kanneen yaada babal'aa kennuudhaan jechuudhaan jajjabeessan Sheekh Arabuu Sheekh Abduu lammaffaarratti Sheekh Jaafar Ahmad Sheekh Huseen itti aansuudhaan Sheekh Khalid Khalifa itti aansuudhaan Sheekh Seefuu Mahmud ta'uufis nu hubadhaam. إتيان سودان كوريوا ميديا فجر الإسلامي كوريوا ميديا فجر الإسلام تقف فارتي شيخ إسماعيل لما فارتي شيخ خدير سراج إتيان سودان شيخ حمزة رقاسة إتيان سودان زكريا واقويا إتيان سودان شيخ أبشرو سراج كوريوان كيسا أولانان حمزة رقاسة كتسنو بدا سنين جنة شنف فارتي وغنطوتا قدنا Barsiisaa kolleejjii kantaan Mukhtaar Huseen Horroo Guduruu irraa shanaffaan lammaffaan Sheekh Nuura Abduu Wallagga Bahaa irraa sadaffaan Sheekh Mubaarak Adam Wallagga Lixaa irraa afuraffaa irratti Sheekh Lijaabuu Ahmad Qellem Wallaggaa irraa akka ta'es akka nu hubatan kabajaadhaan isin beeksisa. Itti aansuudhaan jaarsolii miidiyaa Fajrul Islaam jaarsolii miidiyaa Fajrul Islaam tokkoffaa irratti Sheekh Sultaan Ahmad lammaffaan barsiisaa Amiin Jibriil sadaffaan Badruu Moosisaa walitti qabaa jaarsolii kan ta'e afuraffaa Mukhtaar Badruu shanaffaa irratti Sheekh Khadiir olii akka ta'es nu hubadhaan dhaamsa keenya kan kabajaatiin. Itti aansuun barreessaan miidiyachaa Muraad Nuuraa gaazexeessaan Rashiid Saadiqis akka ta'e nu hubadhaa isiniin jenna. Shanaffaa irratti saddeettaffaa irratti seerotaa fi damboota miidiyachaa tokkoffaa irratti waan miidiyaa kana hin ilaallannee gadi dhiisuun akka dhorgaa ta'e nu hubadha. Lammaffaa irratti namni kamiyyuu liinkii yookaan fuula miidiyaa isaa kan dhuunfaa isaas ta'e kan garee biraa hayyama hooggantootaatiin maleetti gadi dhiisuun dhorgaadha. Sadaffaa irratti hooggantoota keenya dhaga'uu fi kabajuun nurraa barbaachisaadha jedha barruun hoogganaa miidiyaa irraa nutti dhufe. Egaa kan isinii wajjin ture miidiyaa Fajrul Islaamii miidiyaa keessanii wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Inshaallah har'as ta'e boris ta'e miidiyaan Fajrul Islaam lagaa gaara ce'ee sagalee kan isiniif ta'uudha. Miidiyaa keessanii wajjin turtii gaarii sagalee nuuf ta'a. Karaa lakkoofsa bilbilaa miidiyaa keenyarra isinii keenyeen akka nuuf dawwaltanis isiniin jenna. Jajjabaadhaa Rabbi isin haa eegu.